Ati garuu akka nama dubartii wajjin ciisuu dhiiraa wajjin hin ciisin. Inni fuula Waaqayyoo duratti waan ciggaasisaadha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa jirtu amantoota ishii wanta ciggaasisaa irraa eeggachuudhaaf dirqama qabdi. Oduu hangafootaatiin eegala. Baankiin addunyaa aadaa keenyaa fi amantii keenya maallaqaan akka jijjiirru nu dirqamsiisaa jira jechuudhaan pireezidaantiin Ugaandaa beeksiseetiin jira. Baankiin addunyaa akkamiin dhorka taasisuu danda'e kan jedhuu fi akkasumallee mootummaan Ugaandaa karoora akkamii qabatee jira kan jedhu bal'inaan qopheeffannee jirra. Kan isin biraan keenyullee ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo Waaqayyo irratti kan ka'an biyyoonni alaa tokko magaalota isaanii fi lammiilee isaanii dhabuu irratti illee argamu. Maaltu mudate kan jedhu odeessa keenyaan qabannee jirra. Kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya gara biraatti namoo dhalattoonni Itoophiyaa biyya Israa'elitti argaman gadda guddaa keessa ta'uudhaan dirree irratti ba'anii karaa cufaniitiin jiru. Abbootii aangoo biyyattis kan morman yoo ta'u, sababni isaanii inni guddaa maalidha kan jedhu bal'inaan qopheeffanneerra. Kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo yeroo dhiyoo keessatti sammuu dhala namaa dubbisuu ni dandeenya kan jedhan bara 2026tti sammuu namaa keessaa chiipsii kaa'uudhaaf karoorri kaa'amee ni jira. Bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanota Maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatina isinin jenna. Odeessa keenya jalqabaatiin baankiin addunyaa aadaa keenyaa fi amantii keenya maallaqaan akka jijjiirru nu dirqamsiisaa jira jechuudhaan pireezidaantiin Ugaandaa beeksisee jira. Ugaandaan gaa'ela saalaa wal fakkaataa biyya ishee keessatti seeraan dhorkuusheef baankiin addunyaa liqaa maallaqaa akka dhorkatu ibsee jira. Egaa gaa'ela saalaa wal fakkaataa dhorkuushee seeraan raggaasisuu ishee erga mirkaneessitee booda baankiin addunyaa liqis ta'ee deeggarsa kan biroo taasisuu fi akka hin dandeenye ibsaniitiin jiru. Haa ta'u malee biyyi Ugaandaa deeggarsa baankii addunyaa malee jireenya itti fufuu akka dandeessu beeksisuudhaan karooraalee hedduu qabachuu ishee ibsiteetiin jirti. Ugaandaan deeggarsa baankii addunyaa malee jireenya akka itti fuftuuf karoorawwan isheen baaste keessa maddoota maallaqaa kan biroo barbaaduu fi biyyoottan Afrikaa keessatti dhiibbaan isaanii cimaa kan dhufe biyya Chaayinaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka fala tokkottis kaa'anii jiru. Kana malees hariiroo Hindii waliin qabdu guddisuu akka filannoo tokkotti kan qabattee Ugaandaan boondiiwwan yuuroo qopheessuu fi caalbaasitti dhiyeessuudhaan maallaqa argachuudhaaf murteessuu ishee dubbatamee jira. Furmaasni gara biraan Ugaandaan qabattee haala fayyadama maallaqaa biyya keessatti sirreeffama itti gochuus yoo ta'u, kanaanis biyyattiin hooggantoota mootummaatiif bitaa kan turte bittaa konkolaataawwanii haquu ishee fi kanaan booda konkolaataa haaraan bitamuu akka hin jirre ministeerri maallaqaa biyyattii beeksise. Egaa biyyi ba'aa biyyi Ugaandaa seera gaa'ela saalaa wal fakkaataa daangessuu ishee mirkaneessuu ishee hordofee biyyoota lixaatiin dhorkii irra kaa'amee tureetiin ture. Kana ilaalchisee pireezidaantiin Ugaandaa gama isaaniitiin Ugaandaan liqii baankii addunyaa malee guddachuu ni dandeessi jechuun isaanii ni yaadatama. Pireezidaantichi akka ibsanitti yoo ta'e baankiin addunyaa aadaa amantii fi bartee biyya keenya maallaqaan akka jijjiirru nu dirqamsiisaa jira jechuudhaan illee ibsaniitiin jiru. Biyyoonni lixaa Afrikaa gadi qabanii ilaaluu fi dhiibbaa uumuu ni barbaadu. Haa ta'u malee nuti rakkoo keenya akkamiin furuu akka dandeenyu ni beekna. Isaaniyyuu mataa isaaniitiin rakkina keenya isa guddaadha jechuudhaan illee ibsanii jiru. Dabalataan akka ibsanitti yoo ta'e Ugaandaan rakkoo baankii addunyaa waliin qabdu furuudhaaf marii itti fufuu akka dandeessu illee dubbataniiru.
Egaa murtoo Yuugaandaa kana hordofuudhaan Gaanaa fi Namiibiyaan gaa'ela saala wal fakkaataa seera yakkaatiin raggaasisuudhaan dhorkaa taasisuudhaaf irratti mari'achaa akka jiran illee ibsamee jira. Odeessa keenya kan biraatti ammoo waaqayyo irratti kan ka'an biyyoonni alaa tokko tokko magaalonni isaanii akkasumallee lammiilee isaanii dhabuu irratti akka argaman mul'achuu irratti argama. Waaqayyo irratti ka'uun akkanatti gatii nama kaffalchisa. Tibba kana ka'umsa isaa Giriik kan taasifatee balaa abiddaa mudateen beektonni beekumsa isaaniitiin furmaata laachuu fi kan dadhaban lammiileen isaanii naannoo jiraatan gadi lakkisanii ba'uu irratti illee argamu. Boba'aan abiddaa kun egaa magaalaa tokko irraa tokkotti daddarbuudhaan jiraattota qoraa kan jiru lubbuu lammiilee hedduu balleessaa akka jirullee ibsamuu irratti argama. Kaababaa bosonaa Giriik keessaa balaa abiddaa mudatee lubbuu namoota 18 darbuun kan ibsame yoo ta'u, reenfi namoota 18 balaa kanaan darbee hojjettoota yeroo balaa tasaatiin argamuun isaa ibsamee jira. Egaa kanneen lubbuudhaan darbanis godaantota Turkiirraa gara Giriikitti ce'aa jiran ta'uun isaanii hin hafu jechuudhaan Al Jazeeraan gabaasa isaatiin ibseera. Warree balaa mudate kanaan torban tokko keessatti lubbuu namoota darbee gara 20tti ol siquusaa gabaafamee jira. Balaa abiddaa mudate kana to'achuudhaaf hojjettoonni yeroo balaa tasaa 100 ol ta'an dhamaatii hedduu taasisaa akka jiran illee ibsamee jira. Abiddi kun wayita kana magaalota naannichaa hedduu waliin ga'aa akka jirullee eeramee jira. Balaan kun egaa hanga danda'ametti ariitiidhaan to'atamuu hin dandeenye taanaan magaalota kan biroofillee sodaa guddaa akka ta'etu himama. Egaa waaqayyo itti kan qofamus miti dheekkamsa waaqayyoo jalaa ba'uun hin danda'amu. Taateen kun amantootaaf mallattoo dammaquu akka ta'e illee hubachuun dirqama. Kanaaf dammaqnuun dhaamsa keenya isa guddaadha. Ati garuu akka nama dubartii wajjin ciisu dhiiraa wajjin hin ciisin. Inni fuula waaqayyoo duratti waan ciggaasisaadha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa jirtu amantoota ishii wanta cigaasisaa irraa eeggachuudhaaf dirqama qabdi. Odeessa keenya kan biraatti ammoo dhalattoonni Itoophiyaa biyya Israa'elitti argaman gadda guddaa keessa ta'uudhaan dirree irratti ba'anii karaa cufanii jiru. Abbootii aangoo biyyattiis kan morman yoo ta'u, egaa mormii kanas kan kaase daa'imni lammummaan ishee Itoophiyaa fi ganna 4 taasise irratti yakka ajjechaa raawwatameerraan kan ka'e akka ta'e illee mormitoonni ibsanii jiru. Biyya Israa'elitti ji'a 3 kanaan dura konkolaachisaan tokko daa'ima lammummaan isaa Itoophiyaa ta'e konkolaataa itti buusee ajjeesuudhaan miliquu isaa hordofe hooggantoonni biyyattii konkolaachisicha irratti himannaa banuu fedha hin qaban jechuudhaan dhalattoonni Itoophiyaa biyyicha keessa jiraatan mormii isaanii dhiyeeffatanii jiru. Mormitoonni akka ibsanitti mootummaan biyyattii darbuu lubbuu kanaaf kan callise kan miidhame lammii Itoophiyaa waan ta'eefidha jechuudhaan karaa cufanii mormii isaanii dhageessifatanii jiru. Konkolaachisichi to'annoo jala oolus yakka lubbuu balleessuutiin osoo hin taane yakka sirnaan konkolaachisuu dhabuu qofaan himatamee akka ture akkasumallee murtiin darbuu akka taasifame ta'uun isaa mormitoonni ibsaniitiin jiru. Gama poolisiitiin yaaliin ragaawwan adda addaa dhorkuu kan taasifames yoo ta'u, kanaanis baay'oliin qorannichi sanyummaa irraa kan maddedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Mormitoonnis mootummaan Itoophiyaa harkasaa akka gidduu galchuu fi furmaata akka itti gochuu akka itti godhullee kan barbaadan ta'uu isaa waraqaa dhaadannoo irratti yaada isaanii ibsataniitiin jiru. Dhalattoonni Itoophiyaa biyya ambaatti miidhaan irra ga'aa jiru maraafuu mootummaan Itoophiyaa harkasaa gidduu galchuudhaan mirgi isaanii akka eegamu taasisuu qabaan dhaamsa keenya. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo yeroo dhiyoo keessatti sammuu dhala namaa dubbisuu ni dandeenya kanneen jedhan bara 2026tti sammuu namaa keessaa maayikiroochiipsii kaa'uudhaaf karoorri kaa'ameetiin jira. Egaa teknooloojii kana bara 2026tti sammuu dhala namaa hundayyuu yookaan ammoo marayyuu keessa galchuudhaaf karoora akka qabanii fi jalqaba irratti ammoo uffata namootaa irra kaa'uudhaan namootni afaaniin osoo hin taane sammuu isaanii qofaan akka walii galuu danda'an sana booda ammoo sammuu dhala namaa keessa galchuudhaan namootni kompiitaricha akka to'atan kana malees kompiitaricha sammuu dhala namaa fudhachiisuudhaan namootaaf yaaduu akka danda'u taasisuudhaan sana booda dhala namaa osoo hin taane maashinichi qofaan akka hafu taasisuudhaan karoorri karoorfame akka jiru ibsameera.
Egaa kanaan dura Sciences for Cost yookaan ammoo kan argamu warshaa kanaaf itti gaafatamaa kan ta'e Elon Musk akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii daayirikteerota yaala kana hoogganuu danda'an akka qacaranii fi akkasumallee daayirikteerichis ogeeyyii fayyaa itti gaafatamummaa olaanaa qabanii fi injiineerota akkasumallee namoota kan biroo yaala kana irratti hirmaatan waliin yeroo dhiyoo keessatti Fremont California keessatti hojii eegaluudhaaf akka jiranillee dubbatee ture. Kunis kanaan osoo jiru maayikiroochipsiin kun jaldeessotaa fi boojee irratti yaaliin taasifamee kan turee fi ji'a arfan kanaan dura jaldeessi tokko maayikiroochipsii sammuusaa keessa galee fi kan ture kompiitara irratti geemii taphachaa akka turellee agarsiifamee ture. Haa ta'u malee akka biyya alaatti ji'a Febraarii 19 bara 2023 keessatti jaldeessi chipsii sammuusaa keessa galee fi ture lubbuusaa akka darbellee ibsameera. Egaa kanaan duras jaldeessota hedduu irraa miidhaan ulfaataan irra ga'aa kan turee fi jaldeessi tokko ammoo yaala kanaan booda quba harkasaa fi miila isaa akka dabellee dubbatamee jira. Yaalli kun egaa bara 2020tti namoota irratti akka geggeeffamu dubbatamee kan ture ta'us gara bara 2026tti akka geeddaramellee ibsamee jira. Kana jechuun egaa yeroo dhiyootti ni eegalamaa jechuudha. Maarree yaala sammuu namaa dubbisuu irraa erga ga'amee turtiin waldaan kiristaanaa dachee kanarraa qabdu baay'ee raawwatamaa dhufeera jechuun ni danda'ama. Kanaafuu kiristaanota haa dammaqnu, dammaqaan dhaamsa keenya yeroo maraati. Ati injifattee jirta. Ati teessolfinarra jirta. Ati injifattee jirta. Ati teessolfinarra jirte. Bardadi gubba ta'in argame gonfolfina sanaan si kan gonfame macaafota cuufa mutichinni bane inni jisaayifu Yesuus tu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfattaa. Ati guddaadha jaalala keetii hunda dhuunfattee. ስለ ቸርነት ይገሎ ላፍትት ጀለላ ሞተት አሬቱ ይወራ በዛንተ ስራ ገበርሂኖሞ ሞት ያልቀልጉዮ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ። ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ። እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ። እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ። ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ።
jiru kanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera waaqummaa kee himeftu yuunan quubsu hamma geessu dubbachuudhaan mul'isu dachaaf samii ifa jiru isan buuneen jijjiiramne si argeera waaqa guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate mootii guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate waaqa guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate mootii guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate yesu ol baatee waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaa irra sinii keenya isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xummura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.